Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota abdii kubbootaa kan hundi keessanuu baga nagaan jiraattan jedha. Viidiyoo gabaabduu wayii qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo nurraa kaasaa jira sa'aatii kenna hir'isaa jira warra jettaniif furmaata isaa isinitti agarsiisa. Hamma tokko isiniif fooyyaa jedhee yaada. Bakka isinitti agarsiisu kana bakka sarchii irratti YouTube studio jettanii barreessitu. Akka seera duraa osoo ta'e YouTube keessa galtan inni nu jala irra isiniif fida waan ta'eef amma seera amma bahe kanatu seera haarawaa. Seera amma kanarraan jalqaba irratti kunoo akkasinitti agarsiisu kana akkasitti barreessitu jechuudha. Garana isin dabarsaa jechuudha. Yeroo inni garana isin dabarsutti kunoo bakka jalqaba bakka xiyyaa isin agarsiisu kana malee bakka biraantu gina isii irratti deebiftanii kaatanii bakka mallattoo diimaan jiru san gubbaarra mallattoo bilbilaarra okee jettu barreeffamoota as keessa isinii dhufe kana hundaan ni qulqulleessitu jechuudha. Maaliifuu gara kaanitti hin badu namni fedhe isinii barreesse gara kaan hin badu bakka kana keessaa balleessitu jechuudha. Kuni notifikashinidha. Isa kanarraa ni balleessitu. Asirraa erga balleessitanii kaataniin booda gara marsaa itti aanutti ceetu jechuudha. As keessa erga balleessitanii dirqama kan jalqabaa kana bakka mallattoo isin agarsiisu kana jalqaba irraa kaa'uu qabdan jechuudha. Asillee ni baatu lammaffaa irratti kun kiroomi keessan keessa galtuu sarara sadiin gara naarni argitu jedhee yaada bakka amma histirii jedhu kun xiyyaa isin agarsiisaa jira. Isirratti okee jettu isirra okee erga jettanii kiliir bakka jettu sagara jalqaba irra jirte okee jettanii jechuudha. Achirratti gad dhuftanii bakka amma jalqabaa irratti of eeggannoo guddaa kan godhuu qabdan asirratti fakkeenyaaf all time kan jedhu kanarra godhuu qabdu dirqama. Jalqaba osoo hin taane bakka kadhumarra isin agarsiisu kanarra godhuu qabdu. Bakka ani raayitii irraa balleesseeru kanneen lamaan akkasumatti dhiiftan jechuudha. Akkaataa xiyyaan isin agarsiisu kan hordoftanii akkasitti deemuu qabdu jechuudha. Jalarra gabbuutanii kiliir jettu jechuudha. Bifa kanaan dhumarratti xumurtanii jirtu jechuudha. Karaa kanaan fooyyeffachuu dandeettu jechuudha. Sa'aatii isirraa ka'aa jiru fi isirraa ka'aa jiru fooyyessuu dandeettu jechuudha. Galatoomaa isin jedha.